AGN AGN Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haaraa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGN 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 Ummatarraa ummataaf Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Annolee Global Media qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa keessummaan keenya guyyaa irraa nama addaati. Keessummaan keenya kun eenyu akka ta'e isaanumarraa barannaa. Keessummaan keenya gama toora Skypeetiin toorarra jiranii. Hello keessummaan keenya yaamicha keenya awwaatanii karaa toora Skypeetiin miidiyaa keenya irratti gaaffii deebii kanaan wajji godhuudhaaf fayyamaa ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa jecha. Maqaan keessan eenyu, eessatti dhalattanii, eessa jiraattanii, Sikkoomandoo Business Group keessatti gaheen keessan maali? Galatoomii qotodha miidiyaa keessan kanarra naafeeruu keessanii ulfaataa wayyamaa jedha. Bagana gaafattee maqaan kiyya Aminaa Qamaraa jedhama. Intala Sikkoomandootti Arsii. Bakki amma jiraatu Makkatu Mukarramaadha. Bu'uuressituu Sikkoomandoo Business Group akkasumas hojjettuu hoggantuu mana marii Sikkoomandoo Group. Ayyee Aminaa mana marii Sikkoomandoo akkasumas Sikkoomandoo Business Group keessatti bu'uuressituu fi hoggansa mana sanii akka taate nuuf himaa jirta. Sikkoomandoo Business Groupiin yoom hundeeffamee maal irratti hojjetuudhaaf xiyyeeffatee Sikkoomandoo Business Groupiin biyya keessatti argaa jirra. Gama seeraatiin ulaagaaleen seeraa inni guuttatee hojii Business Groupii kanarratti xiyyeeffatee maal fa'i gabaabinaan yoo ifa nuuf goote? Galatoomii Sikkoomandoo Business Groupiin akkuma mootummaan amma aangoo irra jiru dinagdeedhaan guddadhaa misoomaa jijjiiraa jedhe sanitti uummanni keenyallee ijaaramee biizinasaan hiyyummaa keessaa of baasuudhaaf danda'e lafa ofii irratti abbaa qabeenyaa ta'ee akka hiyyummaa jalaa bahu namni xiqqaan waa godhuu akka hin dandeenye namni walitti gurmaa'ee bu'aa gurmaa'insaa firiin kudhan yoo walitti dhufe 20 dhufti namni 2-3 yoo walitti dhufe waan guddaa uumuu danda'a. Gurmaa'anii waan tokko godhuudhaaf biizinasa uumachuu dinagdeedhaan walitti dhufanii mootummaa qofa harka eeggatu osoo hin taane qaama seeraa mootummaa irraa baafannee laayisensii waan hunda xumurannee jirra. Kanaaf waan guddaa dalaguudhaaf uummata Oromoo fi Oromiyaa of keessa hammannee guddachuudhaaf kan ijaarame Business Groupiin kun. Ulfaadhu Aminaa galatoomii torbaan kana keessa komiiwwan tokko hawaasa irraa Sikkoomandoo Business Groupii irratti ka'aa jira. Komiin kun immootu Sikkoomandoo Business Groupiin mallaqa deeggarsa Oromoota gammoojjii Baalee keessatti qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif guuramee achiin osoo hin geessin manni marii Sikkoomandoo yookaan Sikkoomandoo Business Groupiin nyaatee komii jedhetu ka'aa jira. Komiin kun akkamii maalirraa ka'e? Komii kana mee akkamitti ilaaltanis? Galatoomii tolchaa keenya wanti uummata keenyaan gala tokkotu jira. Manni marii Sikkoomandoo hawaan kana bu'uuresse erga waan kana bu'uuresse Sikkoomandoo Business Group jedhe kaampaanii waan kana qaama mootummaa irraa baafatee jira siibsee jira. Amma wanti godhu wanti uummataaf ifa ta'uu qabu manni marii Sikkoomandoo miseensi mana marii Sikkoomandoo nu wajjin yookiin na jala jiran ani hoogganaa jiru arshii xiqqoo walitti buufnee asiinis guddisa asiinis uummata keenya rakkoo uummata keenya baasa. Kanaaf birrii xiqqoo walitti guurree birrii 147 ahoofi itti dabalee ani guutaa 150 birrii san uummata keenya bira gahuudhaaf warri waadaan Hussein illee jira. Warri waadaan Hussein sun hin xumurre sababa kanaaf malee birrii xiqqoo miti yoo gargaara yoo arganne uummata kana bira haga lubbuu keenya jiru qarqaaruudhaaf kenninee bira dhaabbannee gamnee jirra. Kanaaf duulli amma nurratti deemamaa jiru nuti mallaqa hin nyaanne haamoon itti kenne miseensa kenna nagaa waliin
waliin jirra. Miseensi waadaa keenya muree gaafa ga'e geessinee uummata sadi rakkoo isaanii arginee bira fiduuf. Mee Amina asitti gaafii qaba. Sikomando Business Groupin hojiilee gurguddaa akka inni hojjetaa ture hamma tokko quba qabna. Keessaa yeroo General Artist Umaru Suleiman gara biyyaatti deebi'u dhimma simannaa isaatiin wal qabatee hojii guddaatu hojjetame. Hojiiwwan hedduutu hojjetame. Arma durallee uummata gammoojjii Baalee isaan sadarkaa itti gargaartantu jira. Garuu kan ammaa kana deeggarsi kuni kan funaanamuu eegalee baatii lama dura akka ta'etu himamaa jira. Baatii lamaan kana keessatti deeggarsa kana walitti qabdanii maaltu gara siin gahu isin orge maaliif uummati suni rakkoo guddaa keessa jira. Deeggarsa atamtamaa barbaada. Waan kana maaliif yeroo gabaabaa keessatti daddaftaniitiin walitti qabdanii uummata saniin gahu isin orge? Ramadana keessa jalqabnee erga Ramadana keessa jalqabnee waan kana manni marii Sikomandoo hojiilee gurguddaa hedduu hojjete gargaarsa nama kenna kamiyyuu bira dhaabbatee baay'ee waan bareedaa hojjete biyya keessa akkuma miidiyaa irraa argaa jirtan kana nu argaaf baanee hin dubbannuuf malee amma immoo Ramadana keessa waan kana jalqabe uummanni keenya raatii ban fudhannee mindaa fudhannee hedduun nama eeggadhaan nu obsaa jedhanii uummanni illee miseensi keenya yeroo baay'ee tarmee hedduu jedhanii waan ta'eef obsinee fi dhiyoota bobbooftama kana lakkoofsitte sababa kanaaf uummanni mindaa fudhannee ofirraa erginaa nu eegaa nu obsanaan jedhanii na hubachiisanii akka hoggantuutti sababa kanaaf malee ofirraa erguuf fitaaf qophiidhaaf rakkoon uummata keenyaa keenya jennee ammallee waliin na hubachuu qabdu birrii 150 kuni kumaan gootuufi garuu yeroodhaaf isaanii waa godhuu dandeessu. Walitti funaannee itti daballee waan gaarii waan boonsaa godhuudhaaf qophiidha jennee sababa saniif bakkoota garaagaraatiin illee namoota gargaaruu barbaadan walitti makamanii waliin akka geessan abdii qabna jenneeti malee geessuudhaaf qophiidhaa galatoonis hin jedhu. Amina deeggarsi isin walitti qabdan kuni miseensa Sikomando Business Group irraa immoo hawaasa biraas dabalata? Deeggarsi kuni miseensa ani hogganu mana marii Sikomandoo jedha. Business Group share company kan biyyatti hojjetu mana marii Sikomandoo garee wata saaftiin jalqabne kanarraa uumne waan ta'eef miseensa kenna. Miseensi kennu keessa hin teenillee timiini Ahmad Malkaa Gadaa itti dabalee jira Dubaay irraa akkaawuntii keenya irratti erganii jiranii. Kanaaf walitti qabnee maqaan isaanii illee nu harka jira kan miseensa kennaa illee nu harka jira jechuu barbaadee. Amina miidiyaa keenya irratti dhiyaattee komii hawaasarraa isinitti ka'aa jiruuf gaafii isiniif dhiyaate irratti ibsa nuuf kennuu keetiif guddaa galatoomii dhaamsa uummata keetiif qabdu yoo jiraate carraa dhumaa siif kenna gabaabsee daqiiqaa takkaa lama keessatti dhaami. Galatoomii wanni ani uummata Oromoo guutuuf dhaamu qabu waan uummanni dalagu hinaguna ofii akkamitti dalaynee uummata saniif gaachee naftaanee bira dhaabbanne jedhu yaada. Duula namarra godhuunirra dhugaa waan jiru ragaa adda baafatanii namarra duuluu barbaachisa. Waan ragaan qabne irratti yeroo fidinaa, yeroo ka diinagdee, yeroo ka misoomaa, yeroo ammoo rakkoo uummata keenyaa kana waloodhaan bira dhaabbannu waan taaneef dhaamsi keenya warri miseensa ta'e warri miseensa hin ta'in waloo uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaa waliin keessaa baafnaa wal malee homaan qabnu ijaaramuun bu'aa qabaa ijaaramaa nama dalqee qaban dhiisanii nama waliin walitti dhufanii walitti dhufeenya uummatanii akka guddatanii rakkoo uummata sanii fuudhaaf tattaafatanii dhiibbaa mootummaa irratti uumanii mootummaan uummata kana yeroo hunda akkana gargaaruu hin dandeenyu iyyuu baqataadha. Mootummaan dhiibbaa irra godhanii mootummaan uummata san deebisee akka nu dhaabu uummata keenya beelaa jira rakkoo uummata keenya waloodhaan iyyannee mootummaa kanaa wajjin akka deebisne dhaabnu dhaamsa uummata Oromoo addunyaa hunda jiraniif dhaabu barbaadee. Amina guddaa galatoomii sagantaa biraarratti deebinee akka wal arginu abdii qabaa har'aaf sagantaa keenya kanumaan goolabnaa yeroo biraa walitti deebinee akka wal agarru abdii guddaa qabaa ulfaadhu galatoomii Amina. Galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa eebana. Egaan hordoftoota keenyaa komii hawaasa Oromoo irraa garee Sikomando Business Group irratti hoggantuu mana marii Sikomando yookaan Sikomando Business Group kan taate adde Amina isiniif dhiyeessine
wanti jiru akka amma irraa haasame kana egaa ka sagantaan kennas guyyaa irraa kanuma raawwataa yeroo gara yerootti qophiilee garagaraa kan isin biraan geenu ta'a qophiilee biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. AGM 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 siyaasa saba isaa giddu galeessa godhachuun injifannoo sabni ammatti argate itichaa injifannoo caalmaaf hojjechuuf humna nama baratee fi ogeeyyota miidiyaa keessatti ogummaa garagaraa qaban hedduuf cina hiriirsuun hawwii miidiyaa sabni Oromoo qabu na dhabaasuuf bifa haarawatti of ijaaree adeemsa haarawaan saba isaa tajaajiluuf haal duree hunda xumuree dhufaa jira. AGM miidiyaa seenarra dhaabbatee seenaa hojjechuuf dhaabbate. AGM seenaa kaleessa fakkeenyaa fi bu'uura godhachuun uummata Oromootiif seenaa hojjechuuf dameelee isaa Afrikaa fi Ameerikaatti babal'ifataa jira. Maal kana qofa ogeeyyota ogummaa fi muuxannoo gaazexeessummaa qaban baddaa fi gammoojjii baadiyyaa magaalaa Oromiyaa hunda keessatti qacaruun rakkoo uummata Oromoo hundaaf sagalee ta'uuf ulaagaalee hunda guuttatee dhufaa jira. AGM seenaa aadaa duudhaa fi falaasama uummata Oromoo sirna gita bittootaatiin jaarraa tokko oliif harkaa awwaalame qotee qoratee baasuun dhaloota dhaalchisuuf of humneessee ka'eera. AGM injifannoo qabsoo qeerroo Oromootiin argame akka deebi'ee hin laafnetti uwwisa gama miidiyaatiin barbaachisu hundaalaatuun injifannoo haqaa fi abbaa biyyummaa Oromoo itti mirkanaa'u argamsiisuuf ni hojjeta. AGM odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an haala miidhagaa fi hawwataa ta'een gurra hordoftoota isaa biraan gahuuf waan biyyaa fi addunyaan keessa oolte quba isin qabaachisa. AGM faajjii gootummaa saba Oromoo. AGM 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 Calaqqee sirna gadaa hundee walqixxummaa madda diimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabu kan nu bashannanii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateete kan malkaan malkaata hundee kuushii irraa AGM Richie Dubbata AGM AGM Miidiyaa uummataa gurraacha Afrikaa harkaa fi dhageetti odeeffannoo haqaa dhaabbata uummataa oohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburee maqaa AGM 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 uummatarraa uummataaf.